Ashamaa akkam jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee. Qophiilee keenya guyyaa har'aan odeeffannoo wayitaawoo ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Icciitiin raayyaa ittisa biyyaa tokko eenyuufuu ifaa hin godhamu. Baajisni instituushinii kanaaf ramadamullee paarlaamaa biyyattii duratti hangana jedhamee hin ibsamu. Baay'ina miseensa waraanaa, baay'ina gosa meeshaalee fi waraanaa fi icciitii gosa kamuu ibsuun hin danda'amu. Kun godhame taanaan biyyattii diinaaf dabarsanii kennuutti lakkaa'ama yookaan yakka biyyaa ganuu akka ta'etti beekama. Haa ta'u malee Jawaar Mohaammed hojii baandummaa isaa mindaa miseensi raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa argatu sanadaan deeggaraa naa kennaa jedhee fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti maxxansuun gaafateera. Achiin booda maalitti godhuuf kan jedhu gaaffii uummata hundaati. Jawaar garii Ijiptii fi Eertiraatti gurgurachuuf oduun jettus dhagahamaa jira. Odeeffannoo dabalataan gara fuula miidiyaalee hawaasaa odeeffannoo sobaa biyya diiguu namoonni facaasaa jiran irratti tarkaanfii jabaan fudhatamuuf akka ta'e odeeffannoo argannee ni mul'isa. Karaa miidiyaa hawaasaatiin biyya diiguu irratti kan bobba'an qaamni nageenya biyya keessaa irra gahee jira. Namootni kun kaffaltii guddaadhaan bobba'uudhaan Jawaar Mohaammed akka bobbaasee fi ergama kennameef irratti hundaa'uudhaan odeeffannoowwan walitti bu'iinsa uumanii biyya gara gaaga'ama hin malleetti dhiibaa turuun irra gahameera. Namoonni kun qaama nageenyaatiin hordofamaa kan jiran yommuu ta'u, odeeffannoo isaan tamsaasan irraa uummanni of eeggachuu akka qabus akeekameera. Egaa jaalatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee qophii keenya asuma irraan goolabna. Yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.